Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu bakkam jirtan uummata qashtii jirra jirtuuf baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shashamaa harka fuune obboleeyyiin kiyya hunda keessanuu salaamtaan xiyyatan onni irraa kaatee bakkee isin jirtan isin haara qabdu isiniin jecha akkasuma obboleeyyiin kiyya har'a kunoo waan takka takkaa walitti dhiibinee jirraan isiniin jaa meeshaan isin agartan tun matbaa kana keessaa hin gabbabaase jechuudha. Akkasuma isaan geessuu deemaa jettanii meeshaan tuni duraan doolaaba biraa keessa turte jechuudha. Doolaaba san fuudhaniiti amma doolaaba san fuudhanii doolaaba biraa fidan jechuudha. Matbaqa keessa jirti ture. Akkasuma obboleen kiyya meeshaa tana hunda guureetiin doolaaba haaree fidan jechuudha. Doolaaba san keessatti guuruu deema jechuudha dhiqee. Akkasuma gaa soommannis dhufee narraa lachuuf deemte jechuudha. Dhugaa soommana baranaa hedduu na darartee matbaqni hedduu meeshaan doolaaba san keessaa walitti as finnee fi hundi hedduu takka na dararuu turte har'a kunoo cinaa takka asitti duruuniin dhiqee har'a akkasitti doolaaba kan keessatti firaachi guure jechuudha. Dhugaa wanni xixiqqoon tun nama dararti. Waan gurguddoo waan akka distii saanaa minaa tana xiqqoo irraa qal'aadhidha tun hedduu takka nama dadhabsiisti hedduu nama duraan dhumtus jechuudha. Akkasuma tana kana gana haftee garuu akkati firraachisaaf deessee hin jira jechuudha. Akkasuma kun obboleen kiyya asitti akkuma agartan dhugaa uumatti xiqqoo yoo gulaalawu waan namatti fakkaatti garuu hedduu nama dararti nama duraan dhumtu jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya egaa soommannis dhufee inshaa Allah rabbii warra achi ga'u rabbii nu haa godhu. Rabbiin umrii nu haa dheeressu negiyaaf riskiin gammachuun rabbii nu haa fiduun isin jaa obboleen kiyya warra amatu akkanas soof qophaa'u rabbii nu haa godhuun isin jaa mush asitti osoo hin taane mana ifii keessatti isin jaa miidhoo naa godhaa dhugaan isin jaa rabbii yaada muraada kan keessi guutee gola namaa kana keessaa mana keetti bisii hawaasuun jaa du'aa naa godhaan isin jaa obboleen kiyya waan namaa hanga feete taatu isin jaa hanga feete taatu waan fiitiin nama haala jechuudha obboleen kiyya inshaa Allah bi'ila rabbiin naaf haa godhu jaa akkasuma obboleen kiyya kun akkuma agarti bilchiqoo haaree takka kaartoona baasee dhiqoo jira tanaas jira yaa jamaa dhugaan isiniin jaa akkasuma kun obboleen kiyya meeshaa tadaas dhidhee jira kaameeraa juttunee hin dhadhaabee kunoo saanalee dhiqee jira waa hunda xuxulubsu jira jechuudha. Akkasuma turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u dhugaa meeshaan yoo laala waan godha as keessa immoo fallaanaa jira jechuudha. Akkuma agartan jalaas fallaanaa jira gubbaas fallaanaa jira jechuudha. Fallaanaa kanaas doolaaba sanatti hin galchu jechuudha. Akkuma agartan ammaan tana kaanee jira kunoo doolaabna kanaa hedduun gammadee doolaaba kana naaf fituudhaaf dullettiin tun dullettii laa madaaminti shukran yaa madaam. Dhugaa hedduun gammadee doolaaba kana naaf fiduu hedduun gammadee kunoo meeshaa asitti as guuree akkuma agartan asittiin as guurradhe jechuudha. Amma doolaaba kana masseen jira guyyaan sirriitti keessaa duuba isaa massee jira juma takka moolama kana oolee dhukkeen seenuu dhabdurraa hin massa'u jira jechuudha ammallee kunoo akkuma agartanii kunoo amaanaan xiyya dhuftee maal godhu deemti meeshaa san massa'uuf jechuudha yaa binti halaal miskiina xiyya wallaahi si gargaaru okay kunoo akkuma agartan meeshaa san massa'u jira silkii dhiisi dhufan jarrini dhiisi fa'aa. Akkuma agartan kunoo wallaahi massa'uutti hin jira jechuudha kanaa jina waan massa'uutti hin jira bishaan irraa goggoisu jira gaa yaa amma kaameeraa dhaabnee kaanee kunoo agartan nola tana hunda masin waa xiqqoo qilleensa dhiisee haa qortuyyee akkuma agartanii amma doolaabatti raawwuu deemne jechuudha dhugaa meelaa wanni kun hedduu takka guddaadha dhugaa meeshaan namaan cinqaa jettanii hin jettu dhiisame. Amantana kun asittis kanaas mamassee kamatti xiqqoo qilleensa dhiisee jechuudha. Kanin amma reefu isin garsiisan itti roogiin jira doolaabatti jechuudha. Amma xiqqoo qilleensatti hin dhiisee jechuudha. Okay akkasii kaameeraa jawwaalii kan godheensaa sorry yoo isiniif sirraa dhabee jechuudha. Akkasuma obboleen kiyya amma tanaas maal jedhan qortee jirti jechuudha. Mishipaadhaan goggoiseetiin asi dhiisee amma dabarrammaasii jechuudha. Kunoo tanaas masseetiin jira kana haa qoqqoroo saanaa buffee wanti sanii kanas masseetiin haa qoruu jee asitti akkanatti walitti godhe jechuudha. Akkasuma kunillee qophii jira
itti deebisuuf jechuudha. Kun asitti akkuma agartanii xumurarra geenye jirra. Saanaa kana asitti walitti deddeebisuu deema. Haayida fakaamushee maali? Seegaa jirra. Okay. Kun akkuma agartanii hunda dhiqee mamassee fixee jira jechuudha. Amma asitti maaliin godhu deema? Walirratti rogu deema. Wal keessatti deddeebisuu deema jechuudha. Kana saanaan isaa lama tokko jiraatu fuudhee wayitti fudhatanii kutanii jechuudha. Hin jiran har'a carra qabiidha ammoo jarri na bira hin jiran ifataa jechaa jira jechuudha. Adii wajjin kunis kan kanaati jechuudha. Kunis kanaati walitti daddaboollee jechuudha. Akkasuma kun akkuma agartanii tanas asitti qopheessinee tanas irras kaa'uu deemna turachisiisina. Akkasitti kunoo matanaas finnee gixximna jechuudha. Waan gurraatti sallaa shamaa jala kaa'anii ibiddatti ishii nyaatachi irratti itti akka nyaanni hin qabbanoon jaaninga hin beeku waan sallan baata. Amma kun waan jaayisa goone jechuudha. Doolaa irratti biin jira jechuudha. Okay. Akkuma agartan saanaa lameen achi jala kaa'ee kanas as gubbaa kaa'ee jalas asittis sana birciqoo tan asi guuree sun waan ulfoo doolaa bakaraa jalaa kaa'ee akka isaan fadhan itti rattimne jechuudha. Ishii osoo akkana osoo hin ta'in ammaan tana maaltu hafeemi? Okay. Tana xumuree achitti rarattimnee jechuudha saanaa hunda isin himataami? Okay. Asirratti isin millata. Gubbaas kunoo akkuma agartanii asitti kunoo birciqoo waan qoxooxoo tanan akka diiddee sana asitti waan goone jechuudha. Asitti xuxxumuree ittiin guuree jechuudha. Okay. Tan biraa maaltu hafe? Akkasuma kun ammaaf wanni asitti birciqoo reefun tanaa sanas asitti birciqoo reefun tanaa sanas asitti guuree birciqoo shaayitii fi tagaawwaati jechuudha. Akkasuma obboleen kiyyaa asirraan geenyee jira. Xumurarraan geetiin jira. Daafi duusitti hedduun gammadee dhugaa meeshaa asitti birraa as sablisee kushinaa keessatti matbaa keessatti nan darartu jechuudha. Akkasuma madaamii tiyya galatoomii shukrayyaa madaamiin hedduuta galatoomiin siin jaa. Akkasuma obboleen kiyyaa hanga viidiyoo biraatti walitti nutti nagaan naa tura halkan kun halkan jimmataati jummaa mubaarak isin baay'ee.